jirra jirtu isinin jennee jirra. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoota YouTube chaanaalii Kaamil Miidiyaa jalatti argamtan hundi keessanuu baga jiraattanii yeroo kana geessan isinin jenna. Guyyaan keessan guyyaa gammachuu isiniif haa ta'u. Oromoon waan jedhu sa'a abbaan gaafa cabsee ormi ija jaamsaa jedha. Mammaayisumaan fixe Oromoon dubbii. Egaa kana ne jechuu barbaadu waan gidduu kana deemaa jiru namni hin bee social media hin fayyadamne jira jedheetu yaadu irra guddaan ilmaan Oromoo galinni rabbitti jiraatu social media kana heeruma oolu sanarraa waa'ee calii calanqootii fi waa'ee harma muraa aanulee ummanni warri kaabaa kun yeroo baay'eedhaaf amantii ittiin dahataniiti kan nu balleessan, amantii ittiin dahataniiti kan lafa keenya nyaatan. Osoo ummata keenya keessaa cinaan tokko amantii isaan fidan fudhateeti isaanii wajjin deemuutti jiru amantii qabataniiti kan nu madeessan. Mee rabbi sodaadhaa guyyaa ayyaana isaanii guyyaa ayyaanaa sana amantii jiraatu harka muraa sana ajajemo harma muraa sana ajajemo rashanaa sana ajaje silaa guyyaa ayyaanaatti namni kan dabreefuu dhiifama gaafata. Badii duraan godhee dabarseefuyyuu nam dhiifama gaafata balleessineerraa nuuf dhiisaa jedha. Egaa isaan garuu amantiin sun amantii qulqulluudha. Injiil kan buufame Iisaa irratti innaa nazzalna at-tawraata wal injiila kan rabbi jedhee kitaaba qulqulluu bu'e. Garuu sirrii dhara warra kaabaa kanatu madaa abbootiin jiraa nu madeessillee ilmaanis illeen ittiin nu madeessuu barbaaddi. Bakka jumlaadhaan nu fixxe, bakka jumlaadhaan abbootii keenya fixxe, bakka jumlaadhaan haayyota keenya harka irraa murte qishinaatti fakkaata jechuudha. Kunis gaa yeroo duraatiif fadhalannee of barree seenaa aanolee calanqoo kana agar rabbi nu agarsiisellee ija keenya nannee ilaallee jennee takkaan gadi baatee hin afuursine. Eefa siyaasaan waliin deemaa jirraa maarreedhaa seenaan kun akkasitti tahuu hin qabne ture jirri keenyas jedhaniiti garaatti laaffisaniiti gadi baatee handhuura Oromiyaa keessatti nutu harma keessanis harka keessanitti nutu isin muree maal nu gootanii kan jettu gadi baateeti nutti agarsiisuudha yaalte jechuudha. Garuu siidaan kijibaa jirri jaaran sun siidaan namicha nama nyaataa fi harka qurcii gartee ummata Oromoo kan amantiin ni fide fudhatellee naannoo san keessaa balleessaniiti. Arsii bahaa kanatti ummanni Oromummaa isaa qofaaf amantii jiraallee yoo fudhate ummata Oromootiif garaan laafne achirraa buqqisaniiti ummanni Oromoo akka jiruun warri naannoo Finfinneetii buqqa'e Arsii keessatti ol godaane amantiillee fudhachiisanii hin dhiifne lafa san irraallee ni kaase. Har'a bakka sanitti suuraa namicha qurcii fidanii dhaabaniiti abbaan keenya harma isin muree harka isin muree akkasitti nuti illeen ganaa isin muruu teenyaa jedhaniiti alaabaa namtichaa fuudhanii irra marsanii gadhiisan. Osoo isin ta'e soo silaa yeroo kana
mootummaa Oromiyaas haa ta'u kan federaalaas haa ta'u bakka jarri waan kana gootetti bakka jarri waan kijibaa kana namicha kijibaa kana suuraa isaa fiddeeti madaa ummata keenya madaa ummata Oromoo hooqxee maraachite kanatti siidaan aanoleetii fi kan calii calanqoo handhuura sana keessatti addabaabaayii jarritti goote sanitti dhaabachuu qaba. Tokko immoo kan namticha achi kaafamuu qaba ture. Yoo maammina layyaam guyyaan tokko numa dhufa. Uummanni Oromoo akka madaa'etti sin hafu akka gubatetti sin hafu numa galmaan gahata. Seenaa kana fagoo miti jiran. Minilik jechuun kun waan bara 200 miti. Waan fagaataa miti. Waan namoonni amma lubbuun jiran sirna isaa akka itti nama macheessaa ture namoonni manguddoo ta'anii umrii jiraa Rabbi tursiise sirna isaa akka inni ummatatti fixaa ture ummatatti macheessaa ture kan dubbatantu jiru. Kan beekantu jiru. Kan namaaf dubbatantu jiru. Minilik akkana nama godhe kan jedhantu jiru. Warri immoo kanarraa shakkii qabdan dhaqaa aanoleen arguu dandeessu. Kunnoo Itayyaa gadi magaalaa Itayyaa irraa daqiiquma miilaanuu yoo fagaatte daqiiqaa 40 caaltu arguu dandeessa. Bakka namni itti inni harka muramee inni harma muramee inni kaan rashanamee qabriin jumlaa jiru san aan ija kiyyaanin dhaqee erge. Ija kiyyaanin dhaqee erge qabrii achitti rashanamee jedhe. Amma warri seenaa dhaqxanii laalle qofti maarreedhaa iyyaan lafa fixxu. Dhaqii ilaal gaafa san sii gala. Bakkumti immoo aanole jedhamu kun lafti isaa laal gaarri akkana ol itti marseeti bakka itti awwaalchaaf namaa qopheessan fakkaata. Gaara xiqqoorraa gaditti buutaa gidduu sanitti ummata fixanii jechuudha. Achitti harmi murame aayyotii keenya. Achitti abbootii keenya qaamni dhiiraa isaa irraa murameeti harki mirgaa irraa cirameeti harki kun dumujuu taasifame hambifame. Bara seenaa kan bara 2000 bara meeqaatamii oliitu dhugaadha jennee fudhannee baachuu jirra. Kun immoo seenaas dhiheenyaati. Kan namoonni abbootiin isaanii harki murame lubbuudhaan jiranidha. Isinii galee bakki jumlaadhaan ummata nagaa inni itti fixe aanaa heexosaa gara gaaraa yoo baates achirratti arguu dandeessa. Digsiisirraa yoo gad dhufte gara harka bitaa ganda gafarsaa bakka jedhamu kan jumlaadhaan namni haganan jedhamne dhumee qabrii sanallee ummanni seenaadhaaf teessisee jiru lafa facaasaa meeqarra. Nam kun akkana nu godhe. Isa kana ilmaan saalleen warri zarraafiin saba guddaa kana xiqqeessuu barbaadde. Garuu yoo maammina layyaam galma gaha jedheetiin yaada. An akka kiyyatti akkasin jedha. Hayyoonni Oromoo hoo maal jedhu waan jirre jedhan fiidiyoo taanutti walumaan dhageenyu. Umura 1886 gaafa gochi suukaneessaan harkaa muramuun harmaa muramuun qaama biraatii muramuun iddoo kanatti raawwatateetiin jedhutti jechaana. Akkuma yaadeetiin jedhe erga waraana waggaa 6 yaalee Oromoota Arsii kana jilbiifachiisuu dadhabeetiin jedhee Minilikis gareen isa wajjin socho'aatiin turan Daargee Saalasillaasee fa'as tooftaa kana jijjiiraniitiin kan Oromoota Arsii kana jilbiifachiisuudhaaf yaadaniitiin jedhan jechaadha. Kunis namoota yaada isaanii fudhatan keessaa bitachuudhaan karaa isaaniitiin Oromoota Arsii kana cabsuudha kan tureetiin jedhe jechaadha. Akkuma yaadanis hin dhabne
argataniitiin jiran damee Oromoota Arsii warra garaagaraatirraa Oromoota ilmaan Tuuramaatirras warra yaada isaa fudhatan gara ofiitti makee isaaniin walakkaadhaan harma nu bulchaa jedha walakkaadhaan immoo soddaanuu ta'aa jedhaatiin kan inni firummaa isaanii itti dhiyaachuudhaaf yaalii godheetiin jedhe jechaadha. Kun hundi erga raawwateetiin jedhe ka Oromoota Arsii kana tooftaalee garagaraa keessa ce'anii adeemsota garagaraa keessa ce'anii qabachuudhaaf waraanaan itti deemaatiin turaniitiin jedhan jechaadha. Kanaan tooftaa isaan fayyadamaatiin turan kanaanis ulaan ittiin seenamu akka itti himamu itti himameetiin jira. Uummanni Oromoo kun Arsii kun ciminni isaanii maalirraa akka ka'eetiin jedhe dadhabbinni isaanii immoo maalirraa akka ka'eetiin jedhe kunis akka odeeffannoon kennamuuf kan isaan itti himameetiin jedhe jechaadha. Kanaanis ka ciminni isaanii bulchiinsi sirni gadaa jiraachuu bulchiinsi sirna gadaa kana keessaan ajajaan waraanaa jiraachuu kan waraana leenjisu jiraachuu kan qopheessu jiraachuu kun waa'een Oromoota Arsiitii fi waa'een sirna bulchiinsa gadaa isaanii harkaa baheetiin jedhe jechaadha jechuutiin. Kana boodatti ka hulaa banaadha jedhamee itti himame hara dambaliinni seenanii duuba kana naannoo waddi galuuf xiijoo jedhamu shirka Arsii diida'an sarara kana qabateeti kan humni waraana mootii Minilik seenuu kan danda'e jechaadha. Sana boodatti ka dhumaatiin Albasorratti ta'eetiin jedhe Azuulee bakka jedhamtu kallattii Diksiis kana bakka guyyaa tokkotti namoota Oromoota Arsii 12,000 itti fixuu danda'aniitiin jedhan jechaadha. Erga kun hundi ta'ee jedhee boodatti ka gocha harka muruu fi harma muruu kanaaf sagantaa itti aanu kan ammas kan kaa'atanii jedhan Daargeenis Minilikillee jechaadha. Kun maalidha? Guyyaa Oromoon Arsii hamileen isaanii cabee of jibbanii namummaa isaaniitirraa bahaniitiin sirnicha jalatti itti kufan ka itti galan ka itti ta'eetiin jedhu jechaadha. Gara tokko maal jedhu Oromoota Arsiitiin sirna bulchiinsa gadaa keessaniitiin gadaa roobaleef gadaa birmajiittu baallii olii dabarsa ardaa jilaa keessan aanoletti argamaa jedhaniit kan isaan asitti akka yaamaman kan godhaneetiin jedhu jechaadha. Gara kaaniin immoo dhoksaadhaan humna waraana isaanii asitti kan isaan qubachiisaniitiin jedhan. Oromoonni Arsii immoo humni waraana isaanii as qubachuu isaanii irraa hin baranne waraanni seeneetiin jira. Kana boodatti erga warra basaastota gidduu deemanii ragaa daddabarsaniin uummanni asitti walitti qabamuu qophaa'uu isaanii addaan baafatanii waraanni daggala keessa qubateetiin jedhe gara uummataatitti dhufuu filannoowwan lama dhiyeesseefii jira jedhee seenaan kan kaa'u. Tokko qubaan bullaa filannoo jettu kan lammataa lubaan bullaa filannoodhaan jedhan. Qubaan buluu jechaan sirna bulchiinsaa kan ta'e kan Minilikiitiin buluu jechaadha. Lubaan buluu jechaan sirna bulchiinsaa kan ta'e bulchiinsa sirna gadaatiin buluu jechaadha. Dameewwan kana keessa namni asitti argame waan lamaan tana keessa tokko filachuun dirqama ta'uu baannaan rasaasni dugda duubaan xamadameetiin jira jechaadha. Isaan dhumuudha isaaniiti jechaadha. Akkuma filannoon tun kennamteetiin jetteen Oromoon Arsiisi nuti sirnuma gadaatiin bulla sirna nama tokkoon bulan kana irraa hin beeknu sirni bulchiinsaa kenna woloodha wolojjiin bulchan malee tokkichummaan qofti kan bulchu kana irraa hin beeknu harka isinitti hin kennannu eenyummaa keenya isin jalatti galchinee hin jijjiirannu ka jedhuun diduu jalqabaniitiin jedhan jechaadha. Yeroo kana Minilikis asuma jiru waan ta'eef humni waraana isaa tarkaanfii namoota kanarratti akka fudhatu kan ajaja duubaatti kennaniitiin jedhan jechaadha. Waraanni isaas akkuma ajajameetiin jedhan tokko tokko namootaatiin bifa barreeffamaatiin kan inni qopheesseetiin jedhe tarkaanfii fudhate jechaadha. Harka murus harma murus qaama biraa muruu kanas jechaadha. Iddoon amma keessa ol seenneetiin jenne ijaarsichi kun akka argitaniitiin jettan ijaarsa yaadannooti boca harma dubartoota akkasumas harka mirgaa kan inni dizaayinii isaa taa'eetiin jedhe jechaadha. Kan inni bakka bu'eetiin jedhu iddoo gochisuu kaneessa jalqabaa itti raawwatameetiin jedhe kan inni bakka bu'eetiin jedhu maqaan iddoodha iddoo mura'aa jedhameeti kan inni beekameetiin jedhu akkaatama gubbaadhaa ajajamanii namoonni asitti dhufaniitiin jedhanii bakka gochoonni qaamaa muramuun namoota irratti itti raawwatame jechaadha. Harka lamaa muramuun harka tokko muramuun harma lamaa muramuun harma tokko muramuun qaama hormaata dhiiraa muruun gurra isaanii funyaan isaanii muruun iddoo itti raawwatameetiin jedheedha. Iddoo mura'aa jedhameeti inni kun kan beekameetiin jedhu jechaadha.